Hello, hordoftoota YouTube kondaa akkam jirtu. Kun yeroo hunda torbanitti yeroo lamaaf lamaa ol bonii tuubirraa kan isiniif darbu sagantaa babbareedoo fi isin barsiisuu danda'a kanan jedhu qabadhee kan isiniif yaaddu yeroo hunda. Akkam jirtu fayyaa keessanii guyyaa har'aa kan isiniif qabadhee dhiyaadhe. Namni tokko akkamittiin osoo birrii isaa hin baasin yookaan immoo mana DV lottery guutan osoo hin deemin ofiisaa mana taa'ee akkamis DV guutuu ni danda'a yookaan carraasaa yaaduu danda'a kan jedhudha. DV lottery nama gadhiifamee jira kan bara 2024. So akkamittiin namni tokko mana isaa taa'ee guuttachuu danda'a kan jedhu isinitti agarsiisuudhaafi. So bilbila keessan irrattis guutuu dandeessu akkasumas immoo laaptooppii keessan irrattis deeskitooppii keessanittis ofii keessan suuraa of harkaa qabdu taanaan osoo qarshii keessan hin baasin guutuu ni dandeessu. Innis jalqaba akkuma isin asirraa argaa jirtan browserii Firefox isaa ta'u Chrome ni banattu. Erga banattanii booda DV lottery jettanii asirratti erga barreessitanii booda 2024 barreessitu. Sanaa booda erga kanatti search gootanii bakka kanatti akkuma isin argaa jirtan electronic diversity visa program kan jedhu jira. Official DV lottery kan jedhu jira. Wantoonni asirraa isin argaa jirtan linkiiwwan adda addaa isiniif fida. Isinisuma jalqaba jiru kanarratti electronic diversity visa program kan jedhu kanarratti erga cuqaastanii booda gara direction yookaan immoo linkii kabirootti isin ergaa jechuudha. So akkuma isin argaa jirtan asirratti steepii lama deemu. Jalqaba taabii banee sanarratti DV lottery 2024 jedheen barreesse. Erga sana barreesse booda immoo electronic diversity visa program kan jirutti gaafa kilik godhu kana naaf fidi. Erga peejii kana argitanii booda waan isin gochuu qabdan asirraa akkuma isin argaa jirtan welcome jedha. DV 2024 instructions jedha. Entry instruction jedha. Photo example jedha. Gadi dhuftanii begin entry jedha. So amma kanaan dura waa'ee isaa beektu taanaan information tokko ni beektu taanaan saayizii footoo keessanii yookaan immoo footoo DV kanaaf ta'u imeejiin keessan maal ta'uu akka qabu, gurri keessan ijji keessan mul'achuu akka qabu kan hunda sirriitti beektonnaa ta'e instruction isaa dubbisuun isin hin barbaachisu. Photo examples ilaaluun isin hin barbaachisu. Adda dhuftaniitu bakka itti ishee kanarratti begin entry kan jettu irratti cuqaastu jechuudha. Bakka begin entry jettu irratti cuqaastu. Erga asirratti cuqaastanii booda lakkoofsa addaatti argamu kana galchuudhaaf ni yaaltu jechuudha. Lakkoofsa argamuudhaaf kana authentication code dha. Authentication code kana sirriitti qubee guddaadha yeroo baay'ee kan inni gaafatu osoo hin dogongoriin guuttu. Erga sana guuttanii booda gara formiitti isin dabarsa jechuudha. Amma asirraa ilaaleetanii guutuu ni yaala. Yoo inni dogongores marsaa lammaffaa inni haalaata waan ta'eef wanta hangas mara nama cinqu hin jiru. Sabmiitiin jira. Dogongoreera waan ta'eef lakkoofsa kabiraanaaf fayyadaa jechuudha. Yookaan immoo lakkoofsaa fi qubee wal keessa galcheetu kan inni fidu. 4AB ammas sabmiitiin jedha. Hin arganne ammas irra deebi'een ayyaana 8C6P4 ammas ayyaana. Okay, amma argadheera. So authentication code kan erga argadhee booda gara formiitti na dabarseera jechuudha. Gara formii kana akkuma isin argaa jirtan part 1 information part 1 irra jiru kana gaafa ilaaltanii maal jedha last or family name jedha. Maqaa akaakayyuu keessanii jechuudha. Maqaa akaakayyuu keessanii galchitu. First name bakka jettu keessatti maqaa keessan galchitu. Middle name bakka jedhutti maqaa abbaa keessanii galchitu. Sanaa booda gender bakka jedhu kanatti male yoo taatan male, female yoo durba yoo taatan female jettu, dhiira yoo taatan male jettu. Akkasirraa argaa jirtan birth date dha. Birth date irratti wanti isin eeggannoo gochuudhaa qabdanii keessumaa namoonni paaspoortii qabdan exactly birth datein keessanii kan paaspoortii keessan irra jiruudhaa fi kan isin asirratti guuttan match wal gochuuti danda'uuti qabata. Paaspoortii irra kan isin qabdanii fi birth datein isin asirratti guuttan yoo wal faallessa ta'e bor gaafa chance carraa kan argattanii yoo carraan kun isin dhaabee information isin amma guuttan kunii fi paaspoortii keessan irra kan jiru cross check ta'a waan ta'eef sana irratti of eeggannaa guddaa gochuu qabdu. Yeroo baay'ee barri kan isin ittiin birth date guuttan immoo kan faranjootaatiin kan Itoophiyaan otoo hin taane
Barzideetii kan faranjootaatiin yookaan immoo Gregorian calendar kan jedhudhaani. Sanaa booda city where you were born eessatti akka dhalatte magaalaa eessatti akka dhalatte country biyya eessatti akka dhalatte kana guutuu danda'utu isinirra jiraata. Sirriitti of eeggannoodhaan yeroo baay'ee isinii danda'ame yeroo foormii kana guuttan gara footograafiitti darbina. Gara footograafiitti gaafa darbinu almost online ofii keessan guutuudhaaf wanti isin jalqabayyuu gochuu qabdan maalidha? Footoo latest yookaan dhiyeenyatti kaatan kan harkarraa qabdan soft copy isaa kan sirriitti gurra keessan ija keessan agarsiisuu fi straightii isinirraa yoo xiqqaate meetira tokko fagaatamee kan isinirraa ka'e footoo suni kan ta'e qabaachuuti qabdu. Zen erga sana qabattanii booda bakka kana dhuftanii choose new photo jettanii click gootu. So gaafa isin akkanatti choose new photo jettanii click gootanii bakka folderii footoon keessan keessa jiru sana addanii filtaniitu footoo keessan upload gootu jechuudha. Sanaa booda erga footoo upload gootanii gara gajjalaatti adreesii isin gaafata. Mail adreesii keessanii adrees 1 adrees 2 jettanii akkanatti kaa'uu ni dandeessu. Informationoota akkana jijjiiran akkanatti sirriitti guutuu danda'u. Keessumaa nama afaan Ingiliffaa perfect ta'e yookaan immoo afaan Ingiliffaa danda'u ta'uuti qabaata foormii kana online kan guutu. Callistanii mana yaala jettanii yoo jalqabdan hiriirii hedduu uumuu danda'a. Kanaaf of eeggannoodhaan osoo dogongoriidhaan guutuun city jedha district jedha for example amma Oromiyaa keessa jirtu ta'e Oromiyaa jettu lafa jirtan naannoo jechuudha. Naannoo keessa jirtan guutuu passport postal code kan jedhu kan zip code kan jedhu kana postal code yoo qabaattan hin guutuu yoo hin qabaanne garuu dirqama miti. Warroota kana akka kanaatti guuttanii hanga dhumaatti bilbila keessan har'a eessa akka jiraachaa jirtan country where you live today biyya amma keessa jiraachaa jirtu email adreesii keessan osoo hin dogongoriin bakka kanattis wal fakkaataa galchuu ni qabdu. Inni kabiraan the highest level of education you have achieved. For example degree tokkoffaa barattee xumurteetta yoo ta'e maastersii immoo barachaa jirta yoo ta'e DV'n kun kan inni yeroo baay'ee bahu ji'a Septemberii keessa waan ta'eef Septemberii asitti yoo barnootaan xumurte ta'e maastersii jettee guutuu ni dandeessa. Yoo immoo Septemberii asitti hin xumurtu ta'e immoo Septemberii 2024 jechuudha. Almost 23 jechuudha. Because kan 24 waan ta'eef 23 Septemberiidha kan nuyi result keenya ilaalachuu dandeenyu. Septemberii 2023 asitti fixuu ni dandeessa yoo ta'e maastersii isa gara fuulduraatti levelii fuulduratti argachuu hin danda'u. Kan immoo staatusiin koo level of education koo hin dabala jettee yaaddu maastersii jettee guutta. For example degree amma digriin qabdu digrii barachaa jirta September 22 2023 asitti akka faranjootaatti 2023 asitti digrii tokkoffaa kan xumurte yoo ta'e digrii tokko nan qaba jettee guutuu ni dandeessa. So akkuma isin asirraa argartanii primary school, high school degree, vocational school, some university courses, university degree wantoonni kun jiru. Fakkeenyaaf masters degree jira, university degree jechuun degree irraa eebbifamte yoo ta'e some graduate level courses. Koorsii mateetti levelii way graduate goota yoo qabaattanii doctorate levelii koorsii waan fudhatta yoo qabaattanii doctorate ta'an wantoota kana warroota kana sirriitti eeggannoodhaan guutuu danda'uuti qabdu jechuudha. Erga kana hunda guuttanii gajjalaatti kan inni isin gaafatu what's your current marital status jedha. Fuutettamoo hin fuute yoo fuutettate haadha manaa qabda yoo ta'e yookaan immoo abbaa manaa qabda yoo ta'e married jetta. Married and my spouse is not US citizen. Yeroo baay'ee for example heerumte yookaan immoo fuute abbaa manaan kee Sibira hin jiru fakkeenyaaf Ameerikaa jira yoo ta'e isa kana filta salamaffaarra jiru kana sadaffaarra jiru kana filta. Yoo immoo heerumtes yookaan immoo fuutes ta'e abbaa manaan kee immoo mirga biyya alaa yookaan immoo US citizen hin taane yoo ta'e lammummaa biyya sanaa hin qabu yoo ta'e seeraanis ta'e hin qabu yoo ta'e isa jalqabaarra filta. Akkasumayyuu heerumne yoo ta'e immoo unmarried kan jedhu kana filta. Heerumte immoo hin hiiktetta walii hiiktetta yoo ta'e immoo isa kana guutta. Inni kun immoo normaalii qubee gurguddaadha yoo guuttan bareedaadha. Hunduma isaallee qubee gurguddaadha yoo guuttan bareedaadha. Karaa seeraan walii hiiktanitu yoo ta'e akkanatti informationoota jijjiiran kana sirriitti erga guuttanii
number of children yoo heerumta almost gaarratti maal illee information gaarratti as kanatti jennu fakkeenyaaf namni tokko married jedhee guuteera yoo ta'e erga jennaa kana dhufee daa'ima qaba yoo ta'e daa'iman qaba jedha daa'iman qaba yoo ta'e immoo nan jedhee yookaan immoo duwwaa godhee dabarsuu ni danda'a. Sanaa booda bakka kanatti continue jedha jechuudha. Egaa amma married jettanii guuttan yoo ta'e bakka kanatti information isin gaarratti galchitanii suuraa isin gaarratti galchitan kan keessan qofa gajjallaatti maal isin gaafata bakka kanatti dhufee maal isin gaafata continue erga jettanii booda kan haadha manaa keessanii isin gaafata. Kan haadha manaas footoo dirqama qabaachuu qabdu jechuudha. Married jettanii gararratti marital status keessan guuttaniitu yoo ta'e. Yoo immoo marital status keessan unmarried jettanii guuttan yoo ta'e steepii kanarratti dhumaa jechuudha. Steepii kanarratti continue erga jettanii booda cross check gochuudhaaf information isin guuttan takka display isin godha sanaa booda submit gootu jechuudha. Yoo additionally fuutanii yookaan heerumtanii mucaa qabdu yoo ta'e additionally ammas footoo mucaa keessanii isin gaafata jechuudha. Kanaaf namni married jedhee guutuu barbaadu tokko yoo xiqqaate kan haadha manaasaa mucaas qabatanan kan mucaasaa suuraa sadii gaafata jechuudha. Online guutuudhaaf marriedidhaan kansaa kan mucaasaa fi kan haadha manaasaa gaafata jechuudha. Kanaaf akka kanatti osoo qarshii keessan hin baasin suuraa mana suuraatti dhaqxanii kaatanii booda ofii keessan eeggannoodhaan upload gochuu ni dandeessu. Yoommoo kanaan dura kan kaatan soft copy harkarraa qabdan yoo jiraate soft copy isin harkarraa qabdan yoo jiraate sirriitti suuraa clear ta'e ija keessan yookaan fuulli keessan kan galchu gurra keessan sirriitti kan agarsiisu of harka qabdu taanaan saayiziin isaa paaspoortii saayiziidhaaf kan mijatu yoo ta'e suuraan sun asirraan ofii keessan online guutuu ni dandeessu jechuun barbaade. Ulfaadhaa galatooma YouTube kanaatiif haaraa kan taatan subscribe, share, comment gochuun dagatiina. Comment